Hiree akkanaa. Biiroo koo hoogganaa itti aanaa banadhee ol seenee akkuman kootii baafadhee fanniseen gaaddidduu wayii duubaa natti ulfaatee na'ee utaalee duubatti garagalee. Uffanni isaa ciccitaa fi cilee waan itti dhuubame fakkaata. Mataan isaa daabee ta'ee akka warra raastaatti tokko tokkoon isaa fo'amee eegee adurree fakkaateera. Ijji isaa lamaan fuula gurraacharraa jibbaan na ilaalaa jiru. Harki isaa tokko dhagaa guddaa tokko qabateera. Qubni isaa immoo dhagaa yoo qabatu alangee roobii waan dhagaan hidhan fakkaata. Harka kaan immoo waraqata xuraa'aa tokko harkaa qaba. Yoo waa dubbadhee dhagaa kana natti maariga jedheen of eeggatumaa. Maal si gargaaru obboleessoo jedheen. Sodaan kanatti dhagahame yoo maraatan na rukute eenyuttan himadha yookaan nan lolaanii jedhee waan yaadeefanii yoo tana ol fudhatee kolfe. Ati na gargaaruuf dandeettii qabdaam? Ummata si eegu garaan gargaartaam? Garaa kee guuttattee deemuufi? Naan jedhe. Ammas irra deebi'ee ummanni kun eenyu qaba jedhee boo'ee. Namichi waa'ee maalii akka dubbachaa jiru sirriitti hubachuu baadhus quuqqaa wayii akka qabu natti dhagahameera. Imimmaan erga haxaawwatee booda kiisii keessaa qadaada kophee hedduu minjaala irratti gadi naqee kun hundoomaa hin fayyadne jedhee itti aansees toltuu ol deebisi hamtuu karra baasi jedhee akka nama heebbifatu ta'e. Sana booda ammas kolfa dheeraa kolfee. Maaliif akka kolfee fi wanti inni jedhu kun tokkollee naaf hin galle. Garuu immoo ammas ija nama sakatta'u fakkaatuun ija koo keessa na ilaalaa jira. Siin galle naan jedhe. Dhiifama obboleessa koo maal akka jechaa jirtu naaf hin galle jedheen akka nuffee ba'uuf taasisuuf yaale. Haa ta'u malee namichi maraataa fakkaatu kun waraqata harkaa qabuun kophee caccabduu takka kiisii keessaa baasee barreessuu eegale. Wanti barreessee natti kenne immoo 0 baay'eedha. 0. Kun maaliin obboleessoo maaliif hin baane? Deemii ba'i jedheen dhagaa natti garagalfatee dubbisi naan jedhe. Of yaa rabbii koo guyyaa guyyaan xalayaan hojjettoota kanaa ilaalaa oolu natti hanqateenii maraataan xalayaan na dhamaasaa jedheen waa'ee biiroo hoogganuu kana yaaduu eegale. Wayyoo baay'ina xalayaa fi komii. Ani kanan jedhu bakka barnootatti namni xalayaadhuma barreessuu barataayi. Ergaan hoogganaa ta'e waajjira kanatti qaxaramee baatii 3 as yoo xinnaate xalayaalee 257 ilaaleera. Akkasis ta'ee hin xumurre. Hojjettoota 280 keessaa hammi kun xalayaa barreessuun ajaa'iba. Guyyaa guyyaadhaan hojii dilee dhiiseen hojii ruutinii mana hojii kanaa sirreessuuf xalayaa dubbisaa oola. Ebeluun na miidhee sadarkaan kiyya hin sirroofne tajaajila dhabee ebeluu fi ebeluun wal ta'anii na hacuucuu naannummaatu jira. Barreessitu suni fira ebeluutii. Waan hedduudha. Ajaa'iba dubbiin. Kun immoo xalayaa kan hin qabne afaanumaan na gogsaa oola. Yeroo walgahii ammoo ajaa'iba. Kan hojjetu yoo dogongorri illee jiraate ijaareetuma yaasirraahu jedhee gorsee darba. Namni ani hojii ajjeese hin jedhu kun na qunnamee hin beeku. Kan nama biraa garuu ila hojii hin galuu hojii ajjeesee achi oolaa as oolaa jedhu. Kun gurbaan sun hattuudha irraa of eegii kan jedhanii akka gorsaatti illee natti dhiyaatan hin jiru. Hundaafuu ani hunda dhaga'ee callisuu malee deebii ittiin kennu. Afaan waan dubbatu dhabee maal alanshaa jedha sila mammaaksi. Mee waan dhuunfaa ana maaltu na galche kan natti himan. Ebeluuffaa kana qabaa. Ebeluun maallaqa hatee akkas godhee. Amma mucaan ebeluu kun abbaan beekamaayii. Ebeluu fi ebeluun hoteela akkasitti waliin argamanii ajaa'iba kan jedhan hedduudha. Kan yaada mana hojii kana fooyyeessu dhiyeessu garuu muraasa. Innuu cimina kan qabu miti.
Ani kanan jedhu namni hojiirra hin jirre garuu akka baandii muuziqaa dubbiitti yeedaloo itti baasee yoo dhiyeessu ajaa'iba. Yaada keessaa kan na baase garuu sagalee maraataa sanaati. Kanas kunnuufuun gallee sii galaa. Maali yaada keessa gala'in? Utaalee waraqaticha na harkaa bute. Waraqata isaa anis dafeen achi ofirraa darbee ammas irra deebi'ee kolfee balbalammoo kakaa godhee cufee bahee. Ana hafuura dheeraa baafatee maallatti ergee Waaqayyo jedhee gattaa'een boontuun balbala qosoqqostee ol seentee. Boontuu tana namoonni hedduun mana galmee oodiyoo kun immoo BBC jedhuuni. Wanti isheen hin beekne fi hin odeessine hin jiru. Ariitiin ittiin odeessitu immoo ajaa'ibuma. Abboo kan danda'utu dhaggeeffata. Haay akkam jirtaa? Jettee fedhii koo malee boqoo gamaa gamaa naanna dhungattee soofarra teesse. Akkam biyya barteerta? Hojiin akkam? Jette. Maraatuun kun keessummaa ta'uu kee arguutiin miti ganamaan biiroo kee kallixa. Maal waardiyaa waamtu? Yoomuma ol seene? Maal isin jedhe garuu? Jechuudhaan gaafii hedduu na gaafatte. Deebii ishii dhiiseen ofii gaafii gaafadhe. Eenyuun maal ta'een maraate? Afaan mimmi'eeffattee itti fuftee. Tolaa jedhamaa. Jettee eegalte. Hafuura dheeraa baafattees. Akkuma kee kana itti aanaa ture. Waggoota 8 dura yeroo hundaa hoogganaadhaan wal lola ture. Jettee hafuura dheeraa baafattee ammas itti fuftee. Tolaan kun gaa uummataaf falma. Wayyuu yaa falmasaa. Isa dhugaa keessa isaati. Keessa'uu maallaqa irratti moo? Maaliif seeraan hojiirran oollee? Maaliif uummata isin barsiise nyaattuu? Maaliif saamtuu? Maaliif waan madaalaa hin kaafne gatii rakasaan hojjettanii maallaqa guddaa nyaattuu? Nadiis meebbo. Gaafin isaa maaliif jedhu kuni ni baay'ate si galee? Naan jette. Tolaan baay'ee falmuu natti himte. Amma wayii maraachanii laata jedhee odoo yaaduu boontuun oduu itti fufte. Yoo sangaa tolaan kun waan jala dhaabbatuu fi hoogganaan namootatti qindeessee jedhama. Waan isa goolii galchuu mallatteessee hin beeku garuu akka inni mallatteessu baay'ee gochaa turan. Isaan waliin isin oolu dadhabnaan garuu waa hedduutti yaadanii qorannaa irratti dhiyeessanii qorannaadhaan gatta'anii jedhama. Jettee bishaan harkaa qabdu tokko unatte. Duraan dursa rakkoo ilaalchaa akka qabuu fi akka qoratamuu qabu hoogganaan murteesse. Itti aansees ofumaa qoratanii ofumaa bu'aa qorannaa jedhamee hojjetaa bira ga'e. Dubbiin isaa kun egaa jarjarsoo ta'ee yoo san immoo mana hidhaatti darbamee jettee na laalte. Wantichi na gaddisiiseera garuu keessa kootti gadduu itti mul'isne. Boontuun itti fuftee. Guyyaa inni mana hidhaa gale sana garee malaammaltoota wuskii dhugaa bulan jedhama. Kana qofaa miti boo. Akka isaafillee hin falmine haadha warraa isaa maqsuu barbaadan. Kashalabboota magaalaa Adaamaa keessaa itti bitanii galgala yoo hojii galtu waraananii ajjeesanii jedhama. Jettee hafuura baafachuun. Dhiisi kan addunyaa kana abboo dhiisa wayya. Atiyyuu of eegaa dalaguu qabdu. Tolee. Jette itti fuftees. Daa'imman isaa 3 akkam babbareedu seeti. Waggoota 2 booda isaan of baruu eegallaani. Wayita mana barnootatti galan eeganii konkolaataan irra bahanii naaffessan. Garuu namoonni akkasii hin qabamne. Haati isaa immoo wayyoo jaartedha odoo argite. Wanta taateef immoo ijoollee kana wal'aanuu hin dandeenye. Inni immoo waggaa 8 booda mana hidhaatii fixatee gaafa ba'u namoonni daba kana hunda itti himan. Baay'ee boo'e. Sammuun isaanii cabe. Gadoo baafachuuf immoo waa hedduu yaade. Garuu immoo jarri dabatti godhan suni kun Ameerikaa kun Awurooppaatti baqachuu dhagaye. Maarree haajamaa kunoo carraan isaa maraachuu ta'ee jettee seenaa gaddisiisaa natti himte.